Sabbar seenaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni kiyya marti keessanii maqaa isaanii sinii galti dubbiini. Egaa viidiyoo kaleessa galgalaa arguudhaanii Hermeelaan kutaa wayitti galtee balbala ofitti cufattee iyyee jettee bu'aa jirtii nu jalaa banuu diddee yoo jedhanii kan dubbatanii viidiyoo fi akkasumallee sirba walitti mattee Abrahaamidhaa fi ergitee ati gantuudha waadaanaa galtee na dhiistee na biraa sokkitee du'a lubbuuti malee ani sin dhiisu anuu nan dhufa galgala gara dhiyaa miliqeenii jettee ashama jirtu miti nagaa ooltanii galata gooftaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa iyyuu fi eessuma ruuttaa jechuudha beettodhena yaadaganni fi mucaashii waa'idhuma Hermeelaa waa'idhuma ruuttaatidha. Iyyuun akka jedhutti ruuttaa garaa keerraan taane wanta hojjechaa jirtu kun taanaanii xiiqiidhaaf akkas goota taanaanii amma kaleessa siif iyyinee kaleessa siif dhaadannee haalli kun hundinuu akka dhufuu fi bu'aa bahii baay'ee baane kana boruudhaanii namni ta'uu hin jiru. Dhugaadhumaan ta'uu qaba. Bartee beettee gaa'ela kee deeffachuudhaaf nuti kaleessas kan barbaadaa turre isa kanadhaayi. Hermeelaan immoo jireenya ishii keessaa ulleqqeetti ba'uu qabdaa. Iddoo kee beekuu qabdaa. Iddoo kee maleedha kanatti dhaabbatte. Mana kee maleedha manni inni kuni mana ruuttaati osuma jechaa jiru. Egaa kiyyeen jechuudha yeroo darbe keessa jechuudha birrii 500,000 cidhaa fi akka deggifamu Abrahaamidhaanii akka fuusisan jechuudha Hermeelaadhaanii nutti ergamee jira jedhee poostatti kennaa ture. Ishiin garuu fuune harkaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni kunillee akka dhaabbatu kan barbaannu kun ta'uu hin qabaatu sirra mitiidha kan isaan jedhan jechuudha. Isuma dhugaatiidhaan ijoolleen qimamoonni tokko akkuma asirraa laayif irraa jechuudha dhiifama. Hermeelaatu mataa Abrahaam ol qabee ruuttaan mataa isaa gadi qabnaaniidhaan asirraa odeessanii akkasuma egaa birree erganiidhaan silaa keenya kunoo guddiidha. Keenya kun immoo inni yoom akka barannu naaf hin galu namaaf iyyuu gaaffiidhaan almatti iyyuu gaaffinatti taasama dhugaan siniin jedhana. Sabraan iyyaan kuyyinuma kiyya dhaabbadeen viidiyoo waraabaa istiidiyoo baazaween hojjetadha istiidiyoo gara fuulduratti biyya kiyyatti galee Oromiyaa kiyya lixee siniin jechuun jaalladha. Amma egaa kana booddee ganniin akka isaan iddoo namni waametti hin argamne namoonni waan baay'ee jechaaniitoo jiru. Isa kanaafiyyuu wanta akkanaa hin barbaachisu. Ruuttaan immoo waan baay'ee bareedaa ta'e hojjechaa jirti. Alayyuu fudhattee bashannansiisuudhaafidha. Isa kanatu malaa jedhee inni biraas immoo Hermeelaan akka daa'ima qabdu bira geenyetu jirra. Abrahaam kanan beekuu qaba, arguu qaba. Samaanaarraa dhalate moo osuma asiif achi utaaltu dhalate mucaan kan jedhanii isa kana baruu qaba. Sammuun hin hojjetu wanta ta'eef Abrahaamidhaanii booda immoo kaatee fi sana bira dhaquu waan qabuufi isaaf hin galu dubbiini jedhee jechuudha. Kana booda ganni gaafa dhuftu wantoonni ta'aa turan akka meennaanii itti gammanneetu jirra. Garuu immoo yeroo darbee harkatti qabaa turte Abrahaamidhaanii kan kootti dhaabbaa manaa kee miti kan kee kaleessaadha kana feettee innaa wanti ishiin taasisaa jirtu kuni sirri miti. Kanaafiyyuu isa kanadha. Ijoolles immoo tokkoon kan ishiin reebsisaa jirtu birruma xiqqoo ishii kenniteefiitidha. Birrichaan immoo dhagaayyuun yoo barbaadde ati heerumii. Abeelii leexoo jira birookinis leexoo jira wanta ta'eef itti heerumuu qabda. Inni kuni abbaa gaa'ilaatidha irraa bu'ii jedhaniin jechuudha.
Egaa guyyaa Ruutaa argatee galgalammoo Hermeellaa argachuu danda'a. Abiraam jechuudha argataniitu mucaa waan ta'e irraa ta'eera jechuudha. Kaleessayyuu dibbirri jedhee jira. Kuwaas ilaalaan tures jedhee ture malee jechuudha. Egaa halkan rabne jedhe maleedhaayi. Kanumaa jenneetu nuti iyyuu beeknee fi dhiifnee fi bira dabarre malee waan baay'ee jennaan iyyuu turre silaayi. Haa ta'u malee gaa'ii ani mucaa maal hojii arguu barbaachise bira ga'uun barbaachise jennaani. Booda moo naqaa yoo booda deebi'ee nani baateetti jireenya isaanii keessa wanta ta'eefi jettee booda ramuu deebitee immoo waan baatu natti hin fakkaatu akka ishiin godhattu argiteetoo jirta yeroo darbee amma harkatti qabdu dirasiitti garuu immoo yeroo taanii mucaayyuu achi hanga geessitee fi itti agarsiiftu dirasiitti kaleessallee haala bareedaa ta'e waliin oolanii. Ati garuu kana booda bakkee nama kamiyyuu dhattee nama kan faanayyuu shareeree dhaabateeni nama kan faanayyuu waliin argeeni bakka isaanii seeratti haa galfatanii iddootti adeeffatanii jedhaniin jechuudha. Egaa ushummoonni jechuudha gaama galuukaa ushummoota sadii qaba akkuma zawwee bira ushummoota sadii Hermeellaa Abeelaa Buruuk nyaanya jechaa ture silaayyuu namni gaaluma namaa ta'e jireenyuma namaa ta'e birriidhumaa jedhee mana namaa diiga mana kana jechuun gaala jechuun kan waan ni dhaabedha waaqatuma isaanii kenne isaan miti kan dhaabbate shireessituu waaqayyoon irraa dha'u ishii gomattee gaala keenya inaaffitee jireenya keenya gara keenyatti luuxxee dhufuu barbaadu morma ishii udhee keessaa baasu malee maal jenna waan biraa. Naasa kana sinin jechuun jaalladhana. Egaa gadubbachuudhaaf iyyuun kiyya har'allee jechuudha mucaa namicha wayii fideetu dhufee jira. Suni tissee yoriiti malee isa dhugaa dubbachuudhaaf Ameerikaa irraa miti kan dhufe fuula dhossee koffiyyaa akkuma koo kana guuggachiisee kinu gaa'ilaaf dhufe cidhaaf dhufe. Maali Abiraam jechuudha sammuu dhabe mooyyuu maatiin isaa osoo jiran osoo obboleessa qabuu obboloota qabuu kanatti galeettaniiti mooyi sin suusii birri sin qabe mana namaa diidduu jechuudha. Na booduma waanuma sin haasoftan gaafa isaan araaramanii gaafa wanti hundumtiyyuu maatiin taa'ee amma Ruutaa fi Abiraam yoo araaraman iyyuu araarri yoo bu'eeyyuu jechuudha. Isaan lamaan bichaan ibsunitti fakkaatina. So ta'anii maatiin gaasheen jechuudha hin haasofsiisu ati haasofsiiftii obboloonni isaa hin haasofsiisu waan baay'ee wanti haasa'amu jira. Kanaaf iyyuu kuni wanta dubbatamuu fi egaa booda waan sin haasoftan Ruutaa Hermeellaa Abiraam maalii jechaa jechuudha. Hanga kanatti haasawaa keessan haasawustaniitoo jirtu jechuudha. Inna inkifnoo insifeettee Ruutaan iyyuu jechuudha. Kana jechuun bullaallaa simbira humna hin qabne jechuudha. Na bagatti mite dhugaa dubbachuudhaaf inna inni futa umalakaa galgala kana inni eegna yamannyaam jechuudha. Isa kana siniin jedha akka kanan simbiraan ga'u dhufee haala mijataa keessan jiru baazawee bakka hojjechuudhumaan qaba miti reeqimaa moche sirba tokko sinii sirbulaa ka'e qaamii ka'een sinii sirba qimamii mana madaamii qimamii mana madaamii miyooftu akka dammaati qimamii mana madaamii qimamii mana madaamii miyooftu akka dammaati kakabdu dhukkubsattoota kakabdu haadha yesuuta barsiiftu obboleessaati barsiiftu obboleettiiti qimamii mana madaamii miyooftu akka dammaati miyooftu akka dammaati miyooftu akka dammaati. Ayin sin jaaladha.